Arsa Dakiyu. Ah, lafti sudah ada nikah. Aye. gandam khararra sun irra halatti il buru targam Aye. amni aga kilometer di dam shane tokko asirra infaga Aye. na darba en oben jirule mbara la fikun gororo baydan amma la kilometer shane tokko na kannecha Aye. wala magala la fikun amma ga kilmama kilometer soddoma tokko inje Atu fiyen nami wan kan dubbacho jo. nama kun malik soraje dan Aye. nalle wongela duwa da kana demu kanafu lafti qarxee baane dhumneelleen taaka dhoqqollee taaka jidduu kan keessa lafa argamtuullee dur baanee hin jenne kanafu guddoo waaqni nu qarqaarsullee keessaa Aye. ammallee waaqni nu qarqaaraa jenne abdii guddoo kan qabne Aye. kanafu fuula deemu dhufaatti akka waaqni waliin jirin dhugeeffannaa Aye. kuno bishaan ati gartuun qisam qarsadha kiyyoodha Aye, qarsadha kiyyo. sigarra maarkina man qool Aye. bishaan ganga abbaaya kan kuno bishaan kun fulumuumama tawaaqii qopheessu malee Bishaan kun maddi jedhamoo bishaan ciisa akkasumatti naqatoyit bishaan madda akka injala madda ishi ayyata injala gartee ishi bishaan burqa akkanaati ishi kanaaf wanni kun waaqi namaa midhaas guddoon wajaa'ib abboo dhiiroo waaqi gudda ila waaqi waan kan harka nama hojjan kunoo waaqa midhaas ila faranjiin dibin hojjanne waan kan adoo sila bishaan kun as jiraachuu waan lafti laf dheebichaati kuno bishaan kun Gootu bisaanii. Nami hundaa'ee bisaan jilbeeffatee dhuga. Maqaan isaa Faarsaa Taadii Dooyyo gar diidi yaaballoo kana dhufe. Akka dansaa dhuga abbo. Yesus yaadinaal. Amen. Amen. Leen gogo. Ota tileen documenta. Gabuna buka jireenna kana. Waan kan jirtu Facebook ku borto fayyar. Aga. Tunammoo tagajjette bisaan dhuguu jirtu barsiichu darmi diida isiilleen garum diida diidi yaaballoo si dhufti eel kadaalleerra haan mul'atu kun ammoo hin jedhe kun ammoo halkanoo jaldeessa jedhanii kulleen garuma mooyyalee dhufammoo nami kun ammoo Wani ni wangalaawi tuuke tachee bagga jogee doo jedhanii. Wangalaawi tuuke tachee jedhanii diidi yaaballooti dhufe. Guddoo waaqallee faarfate. Karrayi beerree waaqa faarsa. Ayyee. Adaallee agdii yaaballoo aga keellaa jidduu tana tajaajila. Ayyee. Waaqii galatoomu ijoollee dhale ijoollee afur qabaa haadha mana qabaa naa walta namija abbaa warra ayyee maatija qabaa ayyee waaqina gargaaree guddoo akka malee waaqina eebbise guddoo gara waaqaatiin galata gurguddaa waaqa qaba kun godaana nuura jedhan godaana nuura eessirraa dhufame kun yaabal gardii yaabal osinirraa gad dhufe wangelaas deeme anillee abduu dabbaso jedhanii abduuf dabbaso angootiin booranaa aanaa dilloo gandi goobsoo lafumtana dhaladhee guddadhe ayyee namu goobsoo dhalatee guddate fulaantun ammoo fulumaan durii horii ittiin yabbiyyee obaas waaqis eebbisin shaaroo shaaroo jedhamani eessirraa dhufame kun godin booranaa aanaa reeroo gandi qawaa jedhamirraa dhufe ayyee aanaa gara reeroo sun dhufte jechuudha wangela laftan kee jirti waaqis eebbisin
Ulee rooba daalachaa jedhani. Rooba daalacha. Iddoon dhaloota isaallee naannuma godina Booranaa magaalaa Yaaballoo kan lafa dharrii ta'uu jedhani. Ayyee. Amma jireenyi isaa magaalaa Yaaballoo keessa. Yaaballoo kee jiraata amma. Inni ammoo wangelaaf ammoo bilisan dhufee. Wangelaaf laf goobsoo. Tan dhufe jechuudha. Laf goobsoo tan dhufe. Waaqi si eebbisin. Kee jira. Kunoo. Kun mallistoraa jedhani. Ayyee mallistoraa jedhani reefullee ayyee wal garree namni kun ni kun. Wal argine. Namni kun gar meeggaa kallee garum meeggaa kana dhufe amma. Garum meeggaa kana dhufe. Jireenya jalleen achuma. Kanaaf wangelaati deemna. Waaqi si eebbisin. Inni dhan ammoo. Jilo toon dhaxachee gar Yaaballoo kana dhufte ona siillee. Yaaballoo irra dhumee godina Booranaa ana Yaaballoo Yaaballoo. Gandiidi Yaaballoo reer qadaallee irra dhufte jechuudha. Wangela laftan kee jirti. Wangela laftan kee jirti. Waaqi si eebbisin. Anammoo Oromoon soonaan jedhanii gareen dhufeef ardaroomsu. Seerti hukkub dhirrii. Seerti hukkub dhirrii. Achirra dhufe. Wangela laftan kee jira lafti anam kee jirtuun goobsu waantu nammoo qarsaa. Jedhani amma wangela laftan kee jirtu. Wangela laftan kee jirtu. Akkana. Kanaaf waan akka isan deemsisaa jechuudha. Waan kanaan nun deema. Dubraaf dhiira sanaaf yaatan. Namni sanaaf eddatee namni muummeen qabduun kun barattoota duuri isaa yuunivarsiitii kolleejjii garaagaraa irra dhufe. Wangela kana laftan waan kanaaf dhuftanii jechuudha. Irraan gorra. Bishaan hin dhugaa bishaan akka malee gaafa bishaan kan dhufa dhiiroon dhugaatii ta'u. Dansa dhugaa isaanii akkamiin sun taasisan goran. Kun barbaadaniin dhuga. Waa kanadhaa dhuga. Bisaan. Fulli gadda. Karaa dheeraa yaa'u jirra beektaa ammallee ollaan fagoo. Hin dheebonne asii gorru malee. Fuulallee qabbaneeffanne. Galatiin waaqatti irree nuu kenna duubi iyyaana laftaan keessa. Waaqatti irree nuu kenna immoo bar dargaggummaa. Sadii waaqni nu gargaaree nuum galla. Bar dargaggummaa kenna keessatti akkan hojii waaqaa hojjechuun kenna waan akka malee nama ajaa'ibu. Yeroo kana. Akkasi. Akkanaan bakka nu yaasa. Iya. Ini mana? Kedua boya so tanda gitu. Oke, sudah dubat. Aten? Asih jelo wallichaa gara godina Booranaa ana Yaaballoo irra dhufe. Gandi? Gandi di Yaaballoo. Aso? Sigisisaa Yaaballoo magaalaa Yaaballoo irra dhufte. Akkaan wangela laftan kee jirti. Sireefu wal dubban.
Qarsaan kun hin madda. Saan mugan naqas. Ila achisullee. Nami hin qonne iyyuu waan kan. Ayyee. Am qarsa dhakkiyyu daawwannetti keessa yaayyuu baane. Am fuulii keenya gara mirgi lafa kana garan deemu jirraa jechuun wangalaaf. Goro rooba kana hollootillee hedduma jiraa jedhani. Kennan keessallee hin beennu. Namni laf beekamoo nu keessa hin jira. Namu kanan nutti himame keessa ijjat fakkaattillee amma. Warri goro rooba kun dubbii jireenya san biraa jedha ga'e. Warri goro rooba guddoollee waan dhaganse'u. Guddoollee waan dhaganse'u warri goro rooba kun. Ila warri goro rooba kana. Wangelaayini een gaafanname mee nam dhaattu haa gaafannu. Aboo goro rooba san namu seene wangelii faan dhaqqabe. Yaa dhagaanillee. Asitti lafa guddoo mata jabaatu. Guddoo mata jabaatu. Nami guddoo wangel kanan jiran qabu. Ayyee. Amma lafta yoo kallaa nami wangel hin dhagainu ka'ee diqqu man jiru. Ayyee. Ayyee lafti guddoo mata jabaatee jirani. Yoo lafti guddoo mata jabaate jedhu. Wanni siin jabaatee yoo akkam guddatte waan harka namaatiin mukaan tolchan malee wanni dhibiin kee jirti dhibiin hin jirtu. Ka waan sun cufirri jabaata Kiristoon nu waliin jira. Waaqarri caccabsese. Ameen. 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 Goro rooba waaqarri caccabsese. Ameen. Warra mata jajjabaatu waaqi mata. Onne isaanii har'inse. Mata Paawuloos seeneetiin garagalcha har'allee mata isaanii hin dabdhabu. Ameen. Waaqi Paawuloos mata garagalcha keen. Ameen. Haleluuya. Ameen. Waaqi sammuu namummaa nama keessa fuudhu beeku. Sammuu nami hin qabne namaa daruu beeku waaqa keen. Ameen. Amma fulaan nuti argamni sunini qarsa dhakkiyyu daawwannetti bisaallee dhunne keessa yaa'u jirra. Akkuma beektanii wangel kalee galgal laf goobsedhan as dhumne. Kunoo fulaman tamaarii sun dhumne. Amma immoo fulaman tamaarii sana yaanetti gara mirgi lafa gula jechuudha. Akka keessa aadaa Booranaa gara mirgi lafa gula. Goro rooba. Goro rooba jedhanii lafa garan jira duuba laftan garanaa wangel itti muu yaa'u jirra. Nami wangela karaa kam yaa'e gar nam diddamaallee hin geenna. Akkasii yoo waaqni nu qarqaare guyyaa kana wangela asin labsaa ollee inum gal guyyaa kan keessa garsaatii 11 illee taate. Yoo waaqni nu qarqaarsaatii sun keessa gad deebina. Waaqillee nu waliin jira. Sodaannullee. Yoo laftii mata jabaatte nami wangel dhaga'ullee dide. Akka mammaasii booraa tokkoyyuu dhabeeta borii soliin jedhani. Wanni wangela kanami yaa'uuf oduu wangela tun waan har'a qofaan hin borii namaa tolti. Yoo har'e yaanee nami tokkollee fudhachuu dhibaatillee dhalooti bor dhuuf ammoo awwaartii miil keennaa kun wangeelii akkasin lallabame itti himti nageenyi laftan keessatti hin ta'a jijjiiramiin dhufaa innee abdannaa waaqi san eebbisin. Ameen waaqi san duraa ba'u.